odeeffannoo maddeen alaatii arganneen kallattiidhani Muhammad Salahadha kan argannu keessumattuu taphataan lammii Egypt ganna 33 irratti kan inni argamu Liverpool keessatti taphattoota seenaa qaban maqaa isaanii qalama hin haqamneen katabatan keessa taphataan kun isa tokkodha bara dorgommii kana xumura bara dorgommii kanatti garuu Muhammad Salah Liverpool gadan lakkisa jechuun kaleessa beeksiseera egaa taphataan kun keessumattuu bara dorgommii kana ga'umsa gadi aanaa mul'isaadha kan inni jiru taphoota bara dorgommii kana irratti hirmaateen hammi goolii galchuusaa hammi kubbaa minjeessuusaa hundi bara gaditti bu'ee qeeqni garagaraa yeroo itti hammaatetti ture Muhammad Salah bara darbeef bara kana Muhammad Salah garagaraati kan argaa jiru lammiin Egypt walii galtee hanga bara 2027tti Liverpool waliin waggaa 2 dabalataan dheeressuusaa ni beekama ta'us garuu jalqabii bara kanaatti dorgommichaan wal dhabdeen leenjisaa Liverpool Arne Slot waliin keessa seeneetiin ture inni keessumattuu Liverpool waadaanaaf gale hin guunne yookaan hin eegne inumaayyuu akka waan konkolaataa jalatti nagatanii na biraa deematan isaan ilaala jechuudhaan yeroo taphoota sadiif walitti aansee teessoo jijjiirratirra taa'ee irratti kan inni dubbate kun tasgabbiisa dhoowweera Muhammad Salahadha ga'umsi isaas bara dorgommii kana akka gadi beekamaadha Arne Slot waliin argatus goolii galchuu hin dandeenye Muhammad Salah kubbaas minjeessuun harkaa badeera bara kana taphoota 34 dorgommii hundumaan irratti taphateen goolii 10 qofa kan galche Muhammad Salah hangam seenaa isaa Liverpool keessatti bara dorgommii baay'ee gadi aanaa ta'e dabarsaa akka jirudha Muhammad Salah bara 2017 ture Roomaa irraa kan inni Liverpool fi mallatteesse Muhammad Salah walii galaan waggaa 9 ol walitti kan inni Liverpool fi taphatee taphoota 400 fi gara 35 taphateen goolii 255 Liverpool fi taphataa galche taphataa goolii hedduu kilabichaaf galche sadaffaadha Liverpool keessatti reekardii kan inni qabu Ihan Rashi fi akkasuma Roger Hunt aanee taphataa sadaffaa Liverpool Premier League Englandin goolii 189 galchee kubbaa 92 mijjeesse goolii 281 keessaa harka kan inni qabu Muhammad Salah kun egaa Liverpool inumaayyuu kan Wayne Rooney Manchester United keessatti galmeesseera 5 kan inni caalu waancaa Premier League England 2 Champions League kilaboota Awurooppaa tokko waancaa FA England tokko waancaa Carabao 2 akkasuma Community Shield mo'attoota Awurooppaa waancaa kilaboota addunyaa dabalatee Liverpool waliin taphataa fudhateedha yeroo 4 badhaasa goolii hedduu galchuudhaan taphataa yeroo 4 badhaafameedha waldaa professionaalota kubbaa miilaa atiin ammoo taphattoota kubbaa miilaatiin yeroo 3 taphataa cimaa jedhamuudhaan badhaafameera badhaasota dhuunfaa garagaraas dhuunfateera taphataan lammii Egypt kun Muhammad Salah jechuudha Liverpool keessatti egaa milkaa'insa kana hunda booda amma kilabicha akka gadi lakkisu ifatti murteesseera iddoon kun Anfieldidha Anfield ammoo bakka yoomiyyuu jireenya koo keessatti hin daganneedha deeggartoota Liverpool yeroo rakkoo yeroo gaddaa gammachuu yeroo ga'umsi koo gadi bu'uuf ga'umsi koo dirree irratti gaarii ta'e ana duuba dhaabbattan na deeggartan akkasuma ammoo Anfield mana koo isa ta'e maatii koo fi jireenya koo hundumaaf Liverpool keessatti kanan dabarsee fi yeroo hundumaa bakka hin daganneedha jedhe deeggartoota Liverpooliif ergaa dabarseef kun tarii deeggartoota Liverpooliif gammachuu miti yeroo kanatti taphattoonni duraanii akkasuma immoo xiinxaltoonni kubbaa miilaa hedduunis taphataa seena qabeessa fi taphataa cimaa yeroo hundumaa Premier League England jechuudhaan taphataa kana ibsaadha kan isaan jiran taphataan duraanii Liverpool Steven Warnock osoo akka fedha kootitti jedhan Muhammad Salah bara kana Champions League kilaboota Awurooppaa fudhatee deeggartoota Liverpoolitti nagaa dhaammasa kun anaaf fedha kooti garuu haalli amma inni itti murteesse kun gama biraatiin dhiibbaa qabaachuudha danda'a kilabichi Champions League Awurooppaatiin osoo xumuraaf ga'e sanaan booda yoo waancaa fudhatee achitti dhayammate garuu tasgabbii garicha dhoowuu malinaa yaada jedhudha garuu Muhammad Salah taphataa cimaa seena qabeessa Liverpool ta'uudha isaati kan inni ibse akkasuma taphataan biraa kan duraanii Liverpool John Gibson ammoo kun keessumattuu deeggartoota Liverpooliif oduu gaarii hin taane oduu gurra namaatti hin tolleedha rifaatisaadha jechuudhaan inni onnee deeggartoota Liverpool keessatti yeroo hundumaa nama yaadatamuudha kubbaa miilaa dirree keessatti yeroo inni taphatu taphataa akkamii akka ta'e deeggartoonni Liverpool warri isa leenjisan ni beeku jechuudhaan taphataa kanaan dinqisiifateera Jamie Carragher Muhammad Salah taphataa cimaa yeroo kamiyyuu kan Liverpool Premier League England taphattoota ciccimoo hedduu kan akka CR7 Cristiano Ronaldoodha Eden Hazard
Hazard akkasumas Eric Cantona dabalatee hedduu arganeera. Isaan garuu ga'umsa akka Muhammad Salah kana barootaaf walitti aansanii mul'isuu hin dandeenye. Kun Muhammad Salah taphattoota birootirraa adda isa taasisaa jechuudhaan taphataa kana dinqisiifateera. Egaa Muhammad Salah bara dorgommii kana ga'umsi isaa gadi bu'uu isaa ifaadha. Bara darbee yoo ilaalle ta'e hammi goolii galchuu isaa Muhammad Salah 0.77 kan inni ture. Bara kana 2025-26 0.25 itti gadi bu'e. Baay'ee adechaatti kan siquun kan inni bu'e. Hammi kubbaa inni goolii galchuudha peenaalitiin ala galchu bara darbe 0.51 ture. Bara kana 0.2 qofa kan inni ture. Bara darbe harka 0.48 kubbaa mijeessee kennaa. Bara Kasaalanii kubbaa gara goolitti yaaluudhaan bara darbe 1.6 sadiidha. Bara kana garuu 0.6 sagal qofaadha. Muhammad Salah hammam Muhammad Salah wantoonni hundi akka gadi bu'edha. Walii gara garuu bara jireenyaa isaa Liverpool keessatti taphoota inni irratti hirmaateen Premier League Englandiin harka 63.5 ol injifannoo kan inni ittiin galmeesse. Walumaa gala harka 62 ol Liverpool keessatti injifannoo galmeessuudhaan taphataa milkaa Liverpool ta'uusaa ifatti kan inni ittiin mirkaneessedha. Barichi Ezen keessumattuu miidhama isa mudateeni torbeewwan 4 hanga 6 dirreerraa fagaachuu danda'a jedhameera. Taphataa sara gidduudha Arsenal Iberichi Ezen miidhama miila isaa irraa naannoo koronyuusa isaa irra mudateeni yoo xiqqaate torbeewwan 4 hanga 6 tapharraa akka fagaatudha kan himamaatiin jiru. Taphatichi egaa tapha Champions League kilaboota Awurooppaatiin Baay Liverkusen injifatan irratti miidhame kanumaan garee biyyaalessaa Englandiin ala ta'uunsaa ni yaadatama. Champions League Awurooppaatiin goolii inni Baay Liverkusen irratti galchisuun ni yaadatamte. Akkaataan taphataan kun taphataa murteessaa Arsenal ta'uu taphasaa ittiin akeekedha. Amma taphoota 5 jala darbuu danda'u jedhameera. Taphni Champions League Awurooppaa dhaqaa fi galaan Sporting Lisbon waliin qabu waancaa FA Englandiin nuusa xumuraatiin Southampton waliin akkasuma Premier League Englandiin Bournemouth fi Manchester City waliin taphni Arsenal qabu Iberichi Ezen jala darbuu danda'a jedhameera. Kun tariitii oduu gaarii Arsenal fi miti keessumattuu taphataan kun yeroo kanatti Arsenal Premier League England shaampiyoonii ta'uuf yeroo tattaafataa jirudha. Haa ta'uti Odegaard akkasuma Kai Havertz iddoo kana taphachuu danda'u. Odegaard miidhamarra ture amma miidhamarraa bayyanachaadha kan inni jiru. Iberichi Ezen yoo xinnaate garuu torbeewwan 6 dirreerraa ni fagaata jedhameera. Antoine Griezmann arganna taphataa lammii Firaansii fi kilaba Atletico Madrid garuu liigichaan yeroo dheeraadhaaf waggoota 11 ol liigii keessa tapha yookaan La Liga keessattis tapharsee waancaa tokko malee taphataa dabarseedha. Taphataan kun egaa bara kana xumura bara 2026 kana gara Orlando City akka imalu beeksiseera. Keessumattuu La Ligaadhaan Atletico Madrid akkasuma Barcelonaadhaaf Real Sociedadiif taphateera. Antoine Griezmann amma nageera boqonnaa haaraa eegaluufani garuu deeggartoota Atletico Madrid yeroo dheeraa waliin dabarsine bakka kana hin dagadhu yaada jedhudha. Taphatichi egaa goolii 174 galchuudhaan Atletico Madrid taphataa goolii hedduu galcheedha. Garuu waancaa liiga Awurooppaatii fi alatti waancaa La Liga Spain injifachuu hin dandeenye wal jala darbaa kan isaan turani. Garee biyyaalessaa Firaansi waliin garuu waancaa addunyaa bara 2018 taphataa injifateedha. Goolii gara 44 galcheera taphoota 137 taphatanii bara 2024 garee biyyaalessaatirraa soorama ba'uusaa ni yaadatama. Antoine Griezmann amma boqonnaa haaraa eegaluudhaaf gara Major League Soccer imaluudhaan Orlando City'dhaaf akka taphatu kilaba kanaaf waan haaraa hojjechuufan qophaa'a jechuudhaan kan inni dubbate. Amir Jamaaliin jedhama godina Iluu Abbaaboor irraa isin dhaggeeffataa jira. Liverpool bara kana leenjisuma jijjiiruu qaba yaada jedhudha kan inni dubbate. Magarsaa Moosisaas Iluu Abbaaboor irraa yaayyoo irraa isin dhaggeeffataa jira. Manchester Cityin baay'ee na gammachiiseedha kanatti jettee barataa jireenya dirribaatii magaalaa Baddallee irraa gareen biyyaalessa Itoophiyaa bara dhufu waancaa ni fudhataa jedheera. Waancaa kam akka fudhatu egaa tarii gulaalli waancaa Afrikaatiif amma marsaa duraatti kan inni taphataa jiru haa milkaa'uuf jenna. Barataa Miftaa'u Daliiliin jedhama Bunnoo Baddallee irraa isin dhaggeeffataa jira. Odeeffannoon ispoortiidha natti toleeraadha kan inni jette. Kaffaloo Tafarraa godina Gujii ana Oddoo Shaakkisoo irraa qophiin ispoortii baay'ee gaariidha isin dhaggeeffataa jira kan nun jette. Normaal Yuusuf fi akkasuma Abdii Abdallaa waliin ta'uudhaan isin dhaggeeffataa jira. Muhammad Salaan osoo seenaa isaa irratti nu hojjettanii kanatti nun jette. Kanaan duras hojjetaa turre ammas gara duraatti kan hojjennu ni ta'a. Kana alatti
Billisoo Lijaalamin jedhama Iluu Abbaa Boor irraayi waa'ee Arsenaal wanti haaraan maaltu jira odeeffannoo keessatti qabadheera kan isinitti himni ta'a Caalaa Kumarraatiin jedhama godina Wallagga Lixaa irraa isin dhaggeeffataan jira Muhammad Salah Liverpool keessaa ba'uunsaa gaarii hin ta'u yaada jedhu kan inni dubbate kana alatti Tamiraat Mul'aatuun jedhama Yaayyoo irraa isin dhaggeeffataan jira odeeffannoon ispoortii natti toleera kan isin jette Hiikoo Daawut Arsiin Lixaa Koofalee irraa odeeffannoon ispoortii natti toleeraadha kan nuun jette hedduu keessan kan nu barreessu marsaa 55ffaa shaampiyoonaa atileetiksii Itoophiyaa kaleessa magaalaa Finfinneetti eegalee kan argannu shaampiyoonichi egaa kaleessa bifa addaatiin sagantichi eegaluu isaanii yaadatama bakka ministeerri aadaa fi ispoortii akkasuma immoo hooggansi atileetiksii argamanitti bifa kanaan dura baratameen beenen hanga halkan yookaan galgala keessa dorgomuutti kan gahe atileetiksiin kaleessa teekinooloojii ammayyaa kan akkasuma sa'aatii atileetonni ittiin fiigan naannawa sa'aatiitti kan sa'aatii lakkooftuun kan ittiin himtu yeroo jalqabaaf hojiirra kan ole kaameraa footoo finishingiin yeroo jalqabaatiif atileetiksii Itoophiyaatirra sadarkaa biyyaatti hojiirra kan ittiin ole kaleessa egaa fageenyonni garaagaraa dorgommiilee gulaallii kan isaan ittiin dorgoman kan inni ture fageenya dorgommii kaleessa dorgoman keessaa meetira 10,000 kan dhiiraaf dubara dorgommii cimaadha kan inni ture garuu dorgommichaan baay'inaan atileetonni hedduun dorgommicha dursaa turanii gidduudhaan adda kutaa baadha kan isaanii turanii kaleessa tariitii haalli qilleensaa qabbana kan inni ture qabbana kanaanis walqabatee atileetota muraasatti akka ulfaataa ture dorgommicha irratti mul'ataadha kan inni ture kanaan alatti teekinooloojii kanaan walqabatee dorgommiilee gulaallee irratti keessumattuu fageenya gabaa meetira 100 irratti atileetonni baay'een kaardii diimaadhaan yookaan immoo sa'aatii dambii eeguu dhabuudhaan hedduun isaanii kaardii diimaa argatanii yookaan seericha eeguu dhabuudhaan kan dorgommicha keessaa ittiin baafaman kan inni ture inumaayyuu hamma atileetonni lama qofti dorgommii irratti hafanitti kan inni gahe baay'een isaanii seera cabsanii kaardii diimaa argachuudhaan dirreedha kan isaan ittiin baane taateewwan kaleessaa kanaanii bifa addaatiin egaa teekinooloojiin kana tiraakiin isaa mataa isaa kan sadarkaa idil addunyaatiin warri atileetiksiin beekamtii argateedha istaadiyeemiin biyyaalessaa Adii Ababaa magaalaa Finfinneetti bara kana ijaaramaatiin jiru xumuramee gama atileetiksiitiin hojii kan inni eegale kun egaa qormaatawwan jajjabaa kaleessa atileetota muudataniidha shaampiyoonaa kanaanii walumaa gala egaa dorgommii gulaalliin kaleessa dorgomee gama xumuraatiin meetira 10,000 dhiiraa fi dubaraan kaleessa dorgomeeni meetira 10,000 kan dubartootaan Tsiggee Gabrasalaamaatti kan injifate sa'aatiin ishee ittiin galte daqiiqaa 32 sekondii 42 kan xumurte Mul'ee Dhaqqaboo sadarkaa lammaffaadhaan baateerti poolisii Oromiyaatirraa meetira 10,000 kan dhiiratiin Nibirat Kendeej kan injifate atileetii baankii daldala Itoophiyaati atileetiin kun marsaa 8 osoo hafuu dursee kan inni bahe keessumattuu atileetonni akka gammachuu didha akkasuma immoo Taaddasaa Warquufaan dorgommii kana saffisiisaadha kan isaanii turanii haa ta'uuti boodarra atileetiin kun kophaa isaa gara duraatti bahuudhaan garaagarummaa bal'aadhaan yoo xinnaate dursaa gara meetira 200 caalaadha kan inni atileetota kanneen dursaatiin ture boodarra garuu Taaddasaa fi gammachuu didha fageenya kana dhiphisuudhaaf yaalanis jalqabbii irratti ka'umsa marsaa 8 yeroo hafuutti haalli isaan ittiin gara duubaatti hafan atileetii baankii daldala Itoophiyaa kana akka isaan bira darbuu hin dandeenye godheera egaa Nibirat sa'aatii inni ittiin gale daqiiqaa 28 sekondii 39 maayikiroo sekondii 72 galuudhaan shaampiyoonii kan ta'e baankii daldala Itoophiyaatirraa Taaddasaa Warquu Itiyoo Elektiriik irraa akkasuma gammachuu didha atileetota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaadhaan xumuranidha meetira 10,000 kan dhiiraa kanaanii har'a egaa dorgommiileen gulaallii fi kan xumuraa garaagaraa ni dorgomamu oolmaa guyyaa lammaffaatiin dorgommiilee har'aa keessaa dhiira fi dubaraan meetira 800 barii yookaan ganama kana gulaalliin egaa marsaa itti aanu gara walakkaa xumuraatitti erga dorgomee booda ammoo har'uma ammoo gara waaree booda xumuraan meetirri 800 dhiira fi dubaraan dorgommii xumuraa har'a dorgomuudha meetira 400 kan dhiiraa akkasuma dubaraanis har'a dorgommiiwwan xumuraatii meetirri 100 har'uma kan inni xumuramu gufachiisa meetira 3,000 dhiira fi dubaraan dorgommiin gulaallii har'a kan isaanii dorgomanii kanneen dabalatee sagantaawwan garaagaraa gulaalliiwwan utaalcha sadee dabalatee har'a dorgommiileewwan marsaa 55ffaa shaampiyoonaa atileetiksii Itoophiyaadha kanaan dorgomanidha. Pirimeer Liigii Itoophiyaa kan dubartootaatiin odeeffannoo walqabatanii torbeen 21ffaan kaleessa taphoota lama keessummeessee har'as itti fufuudhaan taphootni lama ni taphatamu.
kaleessa Adaamaan goolii 4-1 lidataadhaan yoo mo'atamu Shaggarii fi Hawaasaan goolii maleedha qixa kan isaan ittiin ba'an Pirimeer Liigii Itoophiyaa kan dubartootaa kanaani Adaamaan sadarkaa 9ffaa irratti argama Shaggar kaleessa Hawaasaa waliin qixa ba'e immoo qabxii 40 qaba bara kana yeroo jalqabaatiif kan inni Pirimeer Liigii Itoophiyaa kan dubartootaa kana keessatti hirmaataa jiru Shaggarii garuu kilaboota muuxannoo yeroo dheeraa qaban kan akka Adaamaa fa'aa caalee liigichaan qabxii 40 walitti qabatee dachaa qabxii Adaamaati jechuun ni danda'ama Adaamaan qabxii 21 Shaggar qabxii 40 qaba sadarkaa 5ffaa irratti argama Shaggarii Hawaasaan kaleessa qixa ba'e Shaggar waliin sadarkaa 4ffaa irratti argama har'a kilamoonni waanciraaf morkatan baankiin daldala Itoophiyaadhaan Machaal waliin ganama kana naannoo sa'aatii 4 eegaluudhaan kan inni taphatu Itoo Elektiriik sadarkaa 2ffaa irra jira qabxii 51 qabxii 2 baankii daldala Itoophiyaa gadi siqee Buna Sidaamaa waliin waaree booda sa'aatii 9 eegaluudhaan kan isaan taphatan qabxii 53 qaba baankiin 51 kan qabu Itoo Elektiriik Machaal 44 kan inni qabu Hawaasaan 43 qaba Pirimeer Liigii Itoophiyaa kan dubartootaa kanaanii taphni darbii kilaboota magaalaa Finfinneedhatis yoom akka taphatamu beekameera waldaan aksiyoona CB Pirimeer Liigii Itoophiyaa kaleessa taphni Qiddus Goorgisiif Buna Itoophiyaa torbee 20ffaan yeroo biraatitti darbee bakka deeggartoonni argamanitti istaadiyeemii magaalaa Finfinneetitti eebila 18 akka dorgamu beekameera kilaboonni kunneen lamaan egaa bara dorgommii kana sadarkaa isaan irratti argaman Bunni Itoophiyaadha hamma tokko sadarkaa fooyyee irratti kan inni argamu sadarkaa 8ffaa irratti argama Qiddus Goorgis garuu seenaa isaa keessatti kilaba waancaa hedduu injifateedha liigichaanii garuu bara dorgommii kana carraan inni gara gadiitti bu'uudhaaf qabu jalaa bal'ataadha kan inni jiru sadarkaa 18ffaa irratti argama kilaboota 4 kan Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessaa gadi bu'uudhaaf bara dorgommii kana eegaman 20 keessaa 18ffaa irratti argama isaa gadi kilaboota 2 qofa kan jiru 19ffaa fi 20ffaa qofa kilaboota gara liigii olaanaatti gadi bu'uudhaaf tattaafatan keessa shaampiyooniin waliigala waancaa Pirimeer Liigii Itoophiyaadha kana kilaboota kamiyyuu yeroo garagaraatti injifatee shaampiyoonni ta'uudhaan seenaa guddaa qabu Qiddus Goorgis egaa bara kana gadi bu'uu jalaa ooluudhaaf kan inni morkatu kanas ta'u darbiin magaalaa Finfinneedha eebila 18 Finfinneetti kan inni taphatu gareen biyyaalessaa Itoophiyaadha gulaalli waancaa Afrikaa kan 2027 gulaalli marsaa dura gulaalli isa kaaniif darbuudhaaf kan inni taphatu jimaata dhufu taphata Saawutaam Pirinsipee waliin kan inni taphatu tapha jalqabaatiin Morokootti taphata Saawutaaminis akkuma Itoophiyaadha istaadiyeemii sadarkaa guute waan hin qabnee fi biyyoota garagaraatti irra deemuudhaan taphatu kanaaf taphni jalqabaa Morokootti kan inni taphatu gareen biyyaalessa Itoophiyaa Saawutaam Pirinsipee waliin haa ta'uti taphni deebii kan Itoophiyaadha istaadiyeemii Dirree Dhawaadha akka tapha kana qofa keessummeessuu fi heeyyama kaafirraa argateeni taphni deebiidha guyyoota 4 booda ammoo kan inni taphatamu ni ta'a bitootessa 22 taphatama amma garichi kaleessa Finfinnee irraa kan inni imala isaa eegalee Finfinneedha gara Maaliidha sanaan booda ammoo Maalirraa Senegaal har'a ganama ammoo gara Morokoo akka imaluudha kan himamu har'a naannoo sa'aatii 5:40titti Morokoo Kaazablaankaa akka ga'uudha kan eegamu jimaata dhufu erga Morokootti taphataniin booda taphni deebiidha istaadiyeemii Dirree Dhawaatitti kan taphatamu ni ta'a egaa tapha kanaan garee biyyaalessa Itoophiyaa taphattoota biyya keessaa akkasuma immoo liigota biyyoota alaa keessa kan taphatan lama waamus Gaatoo Paanom sababa rakkoo maatiitii fi garicha keessa gara Morokoo osoo hin deemin kan inni hafe taphattoonni dargaggoonni akka Kabbee Buzunaas garichatti bara kana dabalamanii qabxiin isaan Saawutoomee fi Pirinsipee waliin galmeessan egaa kan eegamu ni ta'a.